dirree Dimookiraasii. Torban lama dura yuunivarsiitii Adaamaa keessatti barattoonni walitti bu'uu isaaniin kan ka'e barattoonni 6 ari'amanii kanneen biroon akeekkachiisitti kennamuusaa barattoonni ibsanii jiran. Haala uumame kan ibse barataan sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa kan ibsamne gaafate tokko akkas jechuun jaallanneef ibsee jira. Akkuma beekamu mooraa yuunivarsiitii Adaamaa keessatti TV'n barattootaaf bakka 4 dhaabatee jira. TV 4 kana keessaa tokko yeroo baay'ee bakka barattoonni Oromoo ta'anii TV Oromiyaa ilaalan tureeti. Barattoonni Oromoo wal ga'anii TV Oromiyaa ilaalaa jiru. Sana booddee barataan Tigiree tokko dhufee TV Oromiyaa kana cufnee kan biraa ilaaluu qabna malee jedhe. Barattoonni itti iyyan hundi isaanii cufnu jalaa jedhanii itti iyyan. Sana booddee humnaan ofii isaatiin cufuudhaaf gaafa inni jedhu barataan tokko achii ka'ee hin cuftu jedhee harkaan qabeerraa achi deebise. Baratichillee nan cufa malee jedhee humnaan itti deeme. Sana booda barattoonni kun lamaan isaanii wal lolanii. Kana booddee barataan inni Oromoon kun ulee fudhate mataa isaa keessa rukutee yeroo muraasa booddee poolisonni fiigaa dhufanii barataa Oromoo 2 qabanii deeman. Erga mana hidhaa bulanii booddee borumtii isaa tokko ni ari'anii tokko immoo callisanii nama gallakkisan. Kana booddee guyyaa kan biraa barattoonni Oromoo isaanii mooraa keessatti bakka tokkotti wal ga'anii gaaffii gaafannuu qabna akkasii ta'ee fi pirezidaantiin yuunivarsiitichaa nuuf dhufu jedhanii eegaa jiranii. Amma pirezidaantichi dhufutti immoo walii isaanii taasisaa jiru. Namni hin beekamne tokko immoo barataa gidduu taa'ee moobaaliidhaan sagalee isaanii fuula isaanii viidiyoo waraabaa ture. Barattoonni namtichi kun maal hojjechaa jira jedhanii gaafa ilaalanii inni moobaaliidhaan waraabaa jira. Dhoksee waraaba barattoota dhoksee jechuudha. Barataa fakkaateeti kan achi keessa dhaabatu. Sana booddee barattoonni itti nammanii maal gochuutti jirtaa maaliif nu waraabdaa nuti gaaffiin keenya gaaffii seeraatii gaaffii mirgaatii nuti yakka hojjechaa jirru hin qabnu dhoksinees waan gochaa jirru hin qabnu iftummaadhaan as baanee gochuutti jirra gadii ta'ee fi maaliif nu waraabda jedhanii itti nammanii qabatanii kana booda na'ee moobaalii isaallee of harkaa lafaan dha'ee fiigee baduudhaaf gaafa inni yaalii godhu shugguxiin illee harkaa lafa dheessa booddee barattoonni shugguxii isaa lafaa fudhatanii yeroo muraasa booddee poolisiin dhufee shugguxichaas namicha abbaa shugguxichaa fuudhee deeme. Sana booddee warri gaaffii deebisuudhaaf barbaadaman pirezidaantiin yuunivarsiitichaa dhufe Tolaa Bariisoo jedhama. Barattoonni darabeedhaan gaaffii gaafatanii akka seera yuunivarsiitii Adaamaatti namni 2 yoo wal lolee lamaanuu ari'amuu qabu jedha. Kana irratti garuu barataa Oromoo duwwaatu ari'ame kan ta'ee fi kun irra deebi'amee nuuf ilaalamu. Lammaffaa immoo barataan akkamiin shugguxii qabatee nuyi wajjin taa'ee barachuu danda'a. Namni kan biraanis namni qabu yoona jira. Akkamittiin akkas taa'anii gaaffii baay'ee gaafatan barattoonni. Obbo Tolaa Bariisoo maayikii fudhatanii waa'ee barataa ari'amee wanti irra deebinee ilaallu tokkoyyuu hin jiru. Ari'ameera xumurreera. Waa'ee shugguxii jettanii immoo nama qaama nageenyaatiin akkamittiin shugguxii qabatee sana jechuun dandeessanii nama keenyatu isin gidduu jira midhee deebiseef. Inni akkasuma jedhee gaaffii barattootaa deebisee deeme yeroo muraasa booddee poolisonni mooraa alaa baay'atanii dhufanii uleedhaan barattoota Oromoo gargar bittinsan. Gara galgalaa barattoota Oromoo poolisonni doormiirra deemanii funaanutti ka'anii borumtii isaa barattoota Oromoo 53 qabaniidhaan guyyaa 8 booddee barattoota muraasa mirga wabii eeganii gallakkisan. Kanneen biroo mana murtiitti dhiyeessan. Kanneen mana murtiitti dhiyaatan manni murtii haalicha qoratee hunda isaanii bilisa baasee warri bilisa ba'an barumsatti deebi'uudhaaf yeroo isaan mooraa yuunivarsiitii deebi'anii mooraan immoo haala isaa wanticha ilaalee barattoota 6 kompiiliitiin miisaalii yookiin lammaffaa akka barumsatti hin deebine jedhee mooraa barumsarraa ari'e. Rakkina uumame kanarratti barattoota haasofsiisaniiru kan jedhaman ittaanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Adaamaa Dr. Tolaa Bariisoo dhaqqabuuf yaaliin goone hin milkoofne. Pirezidaantii gamtaa barattoota yuunivarsiitiiwwan Itiyoophiyaa keessaa ka ta'e barataa Yuusuf Ibraahim achuma yuunivarsiitii Adaamaa keessattis pirezidaantii barattootaati. Haala uumame irratti ibsa kenneen. Akkuma beekamu dallaa keessatti TV'n bakka adda addaatti kaa'amee jira. TV'n kun kan Oromiyaa qofa hojjeta. TV'n kun kan Itoophiyaa qofa hojjeta. Kan federaalaa jechaadha. Akkas jennee itti maxxansinee turre. TV'n amma kan lolli ijoollee lamaan gidduutti ka'e TV kan federaalaa dabarsu ture. Sun immoo maalirraa ka'eeti TV'n kan Oromiyaa dabarsu yeroof ijoolleen dhagaadhaan dha'anii kan irra cabee ture. Amma sana bakka buufnutti TV isa sana kuwaasii ilaalaa jiran hundumti yaraa barattoonni jechaadha. Guyyaa sanbata xiqqaati otoo kubbaa ilaalaa jiranii TV Oromiyaatiin diraamaa walitti fufiinsa qabu tokko kan Sakaallaa jedhamutu daddarba. Kan Sakaallaa ilaaluu barbaadan ijoolleen ammi murtaa'e tokko TV kana dhaqanii keessaa Baqqalaa Gurbaan jedhamu TV kana dhaqee jijjiira. TV kana gaafa jijjiiru gurbaan inni kan dhalataa Tigraay ta'e tokko maaf jijjiirsa jedhee gurbaa kanaan ka'ee qabataan amma inni dhaqee jijjiira. Garuu barataan an dubbise immoo faallaa kee dubbata. Teenyee televezyiinii Oromiyaa ilaalaatu jirruuti gurbaan inni kaanii kubbaa ilaalla jedhee dhufeerraa jijjiiree jedhu. Miti TV laawunchii keessa jiru TV Oromiyaa dabarsuudhaa miti. TV kubbaa fi TV afaan Amaariffaa dabarsuudha. Tole. Namni sadaffaa namni dhimmi kun sallallanne ol ka'eetiyyuu Oromiyaa kan ta'e gurbaasa kan dhalataa Tigraay kana falaxaa wayitiin kan mizmaara qabu mataa isaa rukuta. Ani booda gurbaan kufee hospitaala deemee yaalamee deebi'a.
Dhimmi kun egaa akka seera ittiin bulmaata yuunivarsiitii yakkadha waan ta'eef gara disiipiliitti eega dhiyaatee booda murteen itti kennamu warra jalqaba wal lolee lammaniif barreeffama waarningiitu kennameef jechaadha waraqaa of eeggannoo kennameefi ka sadaffaa gurbaa warra wal lolee keessaa takka rukute garuu waggaa takkaaf akka haari'amu godha ganaa guddataa jiru waan ta'eef waggaa tokkoof haari'amu kan jedhu murtaa'a. Sana booda barattoonni Oromoo 53 hidhamaniiru inni kun kanaan eega furame booda maaliif? Ani gaama danda'ame barattoota kana amansiisuu yaalee vaayis pirezidaantonni illee turan waliin wanni ta'uu qabu kallattii kanaan kan jedhu deebii kennaniif barattoonni kanaan saasisfaa hin taanetu turan hedduun jira. Sochii kallattii jijjiirrate amma dhagaa darbannaatti kan galantu turanii barattoota kana gaafa jarri kaafeewwan daawwitiiwwan cabsuu jalqaban humni nageenyaa galee barattoota kana qabutti dhorguu fi bittimsuutti ka'e namni yakka hojjetu tokko yakka otoo hojjetu qabu yennaan yeroof to'annaa jala oolee irratti yoo qulqullaa'e yaadabamu. Barattoonni sun garuu amma hidhaan jiran gadhiifamanii jiru. Ijoolleen ati amma jettu kun hidhamanii manni murtii bilisa eega isaan gadhiisee mooraatti deebi'anii booda immoo yuunivarsiitiin Adaamaa ijoollee ari'eera jedhu. Barattoonni mana murtiirraa deebi'an jechaan yakka hin hojjenne yakka irratti hin argamne jechaadhaa miti. Yakka nama tokko yakkeessuuf barbaachisu mana murtiitii fi kan yuunivarsiitii adda addaadhaa waliin gitu. Mana murtiitti parsantii 75 ol biyyoon riizinabil shaadoo kan jedhamu sana ruubii gochuun dirqama ta'a. Jennuu bulchiinsaa fiduuf garuu baay'eedhaa miti kan barbaachisu. Ragaa qabatama lamman sadan tokko yoo jiraate administreetiivii jennuu fudhachiisuuf hin ga'a. Barattoonni hedduun kana hubanne. Asirratti yesuuf. Dole. Ijoolleen kun dhagaa darbatanii waan adda addaa godhan akkasuma jette sana kun yakka. Yakki immoo yeroo hojjetamu kan ilaalu mana murtiiti malee mooraa yuunivarsiitii miti. Manni murtii ragaa quubsaan hin jiru jedhee ijoollee kana eega gadhiise booda yuunivarsiitii keessaa ari'uun seeraa ol ta'uu miti. Mana murtiitti himanni kan itti dhiyaate qabeenya cabsanii qofaadhaanii miti. Maal fa'ire? Labsii shororkeessummaa yeroo dhiyootti mirkanaa'e kanaa illee himanni irratti dhiyaatee ture. Barattoonni kana keessatti qabaman keessaa takka moobaayilii jara irratti waalpeeperii adda bilisummaa Oromoo baataniifaa kan turantu jira. Labsii dhiyoo bahe kanaan yakkadha kun. Sana gaafa barattoota kana irratti argu humni nageenyaa maal ilaalaa ergaa siyaasaa akka qabu jeequmsi kun kallattii siyaasaatiin hiikaa jira. Sanaan iyyuu barattoonni kun kana hin guutanu jedhee kan manni murtii yuunivarsiitii qabeenya dhabeef immoo jeequmsa yuunivarsiitii keessatti uumameef yuunivarsiitiin ejjennoo jalqabaa fudhachuu qaba. Administreetiiv meejar kan jedhamu. Piroosiijara mataasaa waan qabuuf jechaadha. Daarektilii yuunivarsiitii keessa kan galee dhimma kana gara qaamaatti dhiyeesse humnoota nageenyaati. Bulchiinsa magaalaa jechaadha. Humnoonni nageenyaa galaniiti wanna kana kan qabbaneessan. Bifa sanaan hierarkiin eega mana murtiitti ilaalame yuunivarsiitii ol deebi'e malee yuunivarsiitii eega ilaalame ala hin baane. Fakkeenyaaf ijoolleen kun nama shugguxii hidhatee nu keessa taa'ee moobaayiliidhaan viidiyoo yookaan sagalee keenya waraabaa turre argine shugguxii isaas humnooti nageenyaatti laanne namni suni maal akka ta'ee nuyi hin barree booda garuu ittaanaa pirezidaantiin yuunivarsiitichaa nama basaasaa fi barattoota keessatti ramadame ta'uu dubbatanii jedhu. Barattoota kana hordofeen fiigee dhaqee jaallanni sargaa dubbachuuf jechaadha. Lakkoofsa 8 gaafa naqu namtichi kun humna nageenya magaalaati. Barattoonni kun kaleessa galgaladha kan walii himanii borganama sa'a lamarratti bakka anfii jedhamu kanarratti wal argina jedhanii deeman. Kan akkasitti waliif appointimentii qabanii deemuu jira kana qaamni mootummaa kamtiyyuu dhagaye halkanuma sana. Kanaafuu wanni irraa eegamu maalinni rakkoowwan uumamuu danda'anu maaneejii gochuun dirqama ta'a jechaadha. Poolisa kana qaama kiyyaan hin arge. Nageenyuma barattootaa kana eegsisuudhaan wal qabatee barattoota keessa turan. Keessummoota koo lameen galateeffachaa kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.